posti godhanii duuba goruun hin jirtu ammaafte. Moo tarii kana dubbannaan tarii uummata nama waaqessu wayiiti amma kan dhufan. Ati dhugaatti dogongorii kan keemmoo tokko guddaan maal barteetta gaafa namni yaada sii kennee namaaf hin deebistu. Jibbitanus nuti suufiyyaa ni jaallanna. Nuti hordoftoota jaraati. Nuti ganaa aqiidaa jaraa barannee barsiifna. Ganaa iyyuu ilmaanii lafa qabsiifna. Muniira anjaran taane waa biyyaa keetis hin beekuan. Waa biyyaa illee miti. Sigalee mushabbiyaa illee miti. Ani musliima barra. Adarraa jalan ta'e jetti jala kana deemte jara kamiin taafu. Waaqayyo si haa eebbisu tala. Isa akkanan jedhee. Ila amma Of taa'e kan jettu Sumayyaan fakkeessi. Obboleeyyan kiyya utuma siin fakkeessaa jiraatte nuti akka haqa obbolummaa tokkotti hin gorfannu obboleettii keenya utuma siin fakkeessaa jiraatte. Nurraa hin malu gorfamuun hin malu. Ani tuman balleesse. An barnan balleessa ilma namaati. Na gorfattammoo mee amma sintuun ka'e balleesse argame yaa Zeenaboonni kun sirraan eegamoo jettanii na gorfattani hoo footoo garagalchuu mataa garagalchuuf arrabaan kaatan mee naaf deebisaa. ani walla Zeena balaa ammallee an si kabaja waan si jaalladhuuf akkan jara kana yookaan kan waan jarina godhan akkan dubbadhu ka godhe jaalala keef kabaja keerraan kan ka'edha. Sigalee suufiyyaa ni gorfannaa na gorfattansaa. Ahsantum. Ishi namni nama gorsummoo nama arrabsuudha. Nama fakkeenyaaf ijoollee sabiyyi jechuudha. Yoo isin kana hin godhin jettan inumaa daraan itti xiiqii baate hojjetti. Hin dhiiftu hatta ijoolleen sabiyyeen garuummoo yoo isin sossobdan immoo ni dhiifti. Namni nama gorsuudhaan namni deeffata malee kunoo isin yoo jettan isin garuu duratuun gorfatiin arrabatti kaatan. Ila waan jenne bar hin tuqne jara. Warra lam yooni suufiyyaa warra kana isinii wajjin yoo suufiyyaa arrabsee maatii kiyyaa arrabsaa jiran hin beeka kana. Isinii walitti qaban maatii kabajamaarraa dhaladha isinii galee. Garuu amma booda hundi keetu waa biyyaa taate mushabbiyaa taate tokkoon kennaan jedhin ani musliima. Sii galee ani intala musliimaati. Amantiin kiyya kan itti amanu amantii islaamaati. Ani immoo musliima hordofaa amanticha sanaa jechuudha. Kana bunatti dhugaa. Yoo immoo jibba kiyya qabaatte qilee seenta. Qilee jechuudha. Jibba kiyya ka qabbanu yoo ta'e qilee seentu jechuudha. Ani namallee hin tuqu, namallee hin arrabsu, naman hin kabaja, naman hin jaalladha. Garuu wanta marsiisanii kennuu dideef waanan isin tuffadheef. Akkasitti bada isin kabajeetii miti bara. Isin kabajeetii miti. Yoo ammoo isin daran akkas firqaadhaan natti dhuftanii gadi isin garagalcha ragicha fidinsiin jedha. Akkasitti naa hubadhaa hundi keessanuu. Waa biyyaa keessanillee hin beeku, mushabbiyaa keessanillee hin beeku ani musliimaa. Akkasitti fudhadhaa. Wallaahi maqaa kiyyaanillee sababa isin saahiba kiyya taateef ishee na jalaa hin tuqinaa. Isinii galee ishee na jalaa hin tuqinaa. Akkasitti fudhadhaa hundi keessanuu garuus. Nama hin kan tuffatanuu isinii bara kan utuu eenyummaa namaan bari waa namaan jedhu. Gaafa namni ani musliima jedhe ma akkana jechuu diddeedhaan kan viidiyoo namarratti waraabu. Isin dadhabne bara isin dadhabeetu manni isin. Walla kabajni kan ishee ta'u dhiisa. Yaa am musliim waan akkanaa narraa dhaaba. Hai warra san hoo dubbanna rakkoodha. Gudiidha. Garuus sabrii maaliif taate? Gingilchaa na jala jirta gingilchaa holotaa rakkanne gingilchaa holotaa walla. Maal gingilchaa holotaa gingilchuma kiyya ta'e na jala deebi malee. Yaa dhugaadhuma himaa jira waaqayyo gaariidhaaf yoo wanaan dhugeeyyuu. Waa meeqan sattaree jira. Waaqayyo waa meeqan sattaree jira. Itti dhiisaa hunda hin dubbatinaa. Yaa kanaaf hunduu hin dubbadhu. Haga jarri wallaahi haga jarri akka maal jedhanii ofii jaraati fakkeessanii jiraatan. Ansuufiyya ofiin jedhu la. Ansuufiyya ofiin jedhu arraba jararraa dhageessu. A'uudhu billah.
kan si jibbisiisu jechuun garuu an suufiyyaa ofiin jedhu. Achi booda namaa jedhu fakkeessisee jiraatte jedhu. Habibti keera inshaallah naman tuqu naman hin kabaja naman hin jaalladha eenyuunu nan kabajaa nin jaalladha. Garuuma wal tuquun hin barbaachisu. Arrabaanis ta'ee jechaanis ta'ee islaamuma jechuun nama arraba isaatiif harka isaarraa najaa ba'edha. Arraba keessan tikfadhaa meesin anaayyoo osoo hin taane. Anaafiyyoo osoo hin taane arraba keessan tikfachuudhaaf yaala. Qoyaal tokko Akkastuu isiniif gaariidha. Kun deebii gaariidha jedhee yaada. qoyaal tokko waa takkan jedhaan. Fakkeessitee jiraattii kana taatii wanta akkasii sun dhaabachuu qaba. Yoo dhuguma nama diiniidhaaf falmu taatan. Yoo dhiisee jira bar itti maan jira yoo dhuguma nama diiniidhaaf falmu taatanii. Ilaala dhaggeeffadhaa ilaala warri siin waa biyyaadha jettanii isii arrabsaa jirtanuu yookaan immoo jecha kufrii isii irratti murteessaa jirtanuu waan tokko dhaggeeffadhaa. Jechuun isinumaaf yookaan isin fayyada yookaan immoo isin fayyaduu dhiisa. Nuti ilma namaatti kan murteessinu ahbaabii aqiidaa isaa barreeti. Aqiidaan isaa kun akkamii? Yooniif aqiidaan isaa sirrii hin taane gaafa sana bakki kun sirrii miti ati mushabbihaadha jennaani. Yooniif immoo aqiidaan isaa immoo sirrii ta'e atillee ituma jecha kee keessatti yookaan dalagaa kee keessatti dogoggora qabaattelee aqiidaan kee sirriidha. Wanni kun maasiyaadha tuma kufrii hin taanellee jedhameetii nama gorfama. Kanaafiyyuu Mee Zeenab akka obboleettiin si kabaju tokkooti. Mee tokkoonuma kan sumee mushabbiyaa taate onnaa baasime. Tokkoonuma simee onnaa baasi nama fedhallee taatu. Sumee dhumti mushabbiyaa taate kan naan jedhu sana aanatu ofirraa deebisa akkuma ofirraa deebisuun hin beekami. Asanaa jetteen gubatiin aanatteen arraafamin. Mee tokkoonuma si ol baasi. ishii tokko lol baafna. Namni seentanii mushabbii ati jecha kana jetteetta sababaa kanaatii kufrii sirratti murteesseera. Tokkoonuma si onnaa baasi ittiin dubbadhaa rakkoon qabu. Namni jettanuu Sumuni Habibti gara soomishee. tokko baatee Koomentii hin dubbisinii ani waan qalbii kan kee cabsu hin jedhu abadan na beektaa kan of tiksu arraba kiyyan hin tikfadhaani. namni tokko amma fakkeenyaaf ilaal tokko norseefse namni Sumayyaanii jecha kufrii kanaa dubbattee jirti jecha mushabbiyaa fakkaatu jedhan dubbattee jirti kanarratti ragaa qaba kanaaf Sumayyaan akkasii jedhe namni itti barreessaa lakkoofsaa lakki ana jedhaa barreessaa. Ana jedhii barree ilaa gaafii biraan moon gaafa dhulaa Zeenab namuma sumee mushabbiyaa jette qofa onnaa baafta. Gaafii biraan moo dubbataan dhukkeeraa kasiin gadi buusaan soorii. Barreessan. Anatti jedhee Hamzaa Jihaad galchinoo. Yaa. Mo'itti qabaddu ati. Gingilcha osii daa'imati. Izi dula gingilcha bayi na jalaa kaameraa fidee dhuftee mi na jalaa deemee rabbumaa jecha. Hamza. Hamza. Osii daa'imati. Inni immoo rikardi godhataa ol seenaa kun iyyuu akka inni uummata kanaa wajjiniin. Hamza. Akkanni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان قافتم تلاقيسي؟ وان قافتم تلاقيسي؟ rakkoon kana bara Hamza waan gaafatamte dhageesse taabana dubbadhu kam. Jiru midhaga. Gaafii ati gaafattu olola duubatti ololeessuu dhiiftee yoo dhiira taate yoo shemara taates asan jira sumeen akkana ka jedhee dhuftee himuu dandeessa dabaqaa isaatiin.
Kun kasongo jedha jedhama. Wayi Zeenaba. Lumma bakka tokkoon teessoo ati rakkattee deemte. Assalamu alaikum. Okay. Waalaikum assalaam. Abdurrahim. Ayyee. Dhageessee waan gaafatamte. Hangaafii keessan dhageera. Gaafii miti laal. Yoo sumeen mushabbi'aa taate jechaa turte ragaa. Ragaa qofa naa fidda. Natti hin jarjarinaa qoyyaan an dubbadha sirriitti. Hin jarjarinaa miti si wajjin dubbachuudhaaf illee yeroo hin qabu. Gaafuma si gaafadde qofa naa deebisuudhaan kee. Dubbii yoo ta'e gorsa yoo ta'e nama na gorsullee qaba nama jalaa dhaggeeffadhullee hin qabu. Sirraa dhaggeeffachuullee hin fedhu. Okay, gorsaa miti gorsa osoo hin taane ati jecha kufrii dubbattee osoo hin taane an kana nan morma malee Laa dhaggeeffadhu gorsa illee nan gorsiinsiin jedheera. Ati sumayyaa mushabbiyaadha yoo kajettu taate ragaa kanuma qofa yoo immoo hin jenne jettee irraa gadi bu'uun bareeda. laa sumayyaa mushabbiyaa miti. Ayi mootii qabadhuu taa'e rakkoo hin qabu kalas haasaa biraa waliin hin qabnu. Ragaa jechuuf an ture himan. Waan biraa haasa'uun hin danda'amu. Haga kana hundayyuu haasa'aa jirtan agareef walla baasaa jedhaatiin ture. Hin danda'amu hin danda'amu. Laa hawla wala. Nan buusinaa boodan dubbadhaan. Yoon carraa naa kennitan. Duubatti hiila duubatti akka waan maraatti dirri jettanii bar. Gaafan immoo waan isinii be'aanii musliimaadhaa bi waa'ee firqaa keetii gaafan jedhu as ba'e namni ol ba'e na wajjin dubbatu hin jiru rakkoon keessan kana. Dhumee sidas namni ol ba'e si waliin dubbatu hin jiru ko. Si waliin dubbachuu yeroo hin qabu mootii qabachuu dandeessu ati. Moga si buuf. Haasa'e ishee. Mootii qabadhuu taa'e waan fedhe asoo mirga kiyya. Gan qabu ishee. Akkanne walaa. Akka koomantii dubbistan kana yoo haasa'e maarroo koo qabu. Koomentii miti gaafiin irraa qabdan usumee mushabbiyaa taatee ka jedhu deemaa jira. Mucaan keenya sokkiteetti ka jedhu deemaa jira. As baatee naa waliin dubbachuudha gizeen akkana dirreedha malee daqiiqaa 5 kaameraa duuba kaa'anii kaameratti sana poosti godhanii duuba goruun hin jirtu ammaaf ta'e. Hin jiru namni si laafee sillee siin jedhu kaameraa banattee si biratti ol bahuudha namni akkas jedhu hin jiru. Gingaruu namni akkasiin jedhaa jiru suufiyyaa miti. Suufiyyaa bakka hin bu'u. Asirratti of waraabuuf ol ba'a namni akkasii sun. Yookiin nama kaatee ol ba'a garuu namni sun suufiyyaa bakka hin bu'u namni si arrabsaa jiru warra dogongora barate imoo keessatti warra darasaarraa arraba barate malee nama ulamaa irraa ilmii barate miti. Dubartoota warra garee imoo keessatti arraba barate. Deenaan jettu dhiira taatu durba taatu si mee bakkuma kufrii wayinarraa dhageessa waan sirraa barbaada ragaa fidinsiin jedha lama biraa siin hin jiru. Isa sin duubatti kushushu gottanii duubatti laaqqattanii toshitanuu I don't care nagawu nama waan akkasii illee dhagahu miti. Mootii qabattee jirta bu'aatis nu rakkiftee baratallee. Galmee gurraacha irratti sin galmeessaan jira namoonni maqaa suufiyyummaatiin nama arrabsaartan. Abboo dhiisii sumayyaatu ababbaltee naan deemtee jedhu dhiisii. Inni kun kan sumayyaati miti. Namni yaada qabdanu namni fakkeenyaa fi isiin akkana jettanu mee isin seensifna barreessaa komentii jalatti. Hin jiru viidiyoo magadhiisuu malee hin jiru na bira dhufanii dubbatan nuti jechaa jiraamu. Rakkoon jaraa kanaa. Maa hoggaan mana banda dhufanii na biratti hin jedhanu garuu duubatti dhiirri akka jala caalu hin jiru. Dhiirri jala caalu. Dubartiin onnee qabdus jaruma ofa duubatti kaameraa gibee daqiiqaa 5 viidiyoo poosti godhan. Ajab! Rakkanne walaa rakkanne. Walaa rakkanne. Meeqoo himaa suufatti bakka tuufiyyaatti xureessitee gaafadha nama kana. Birattiin tun eessa baddi? Sabbartee. Dhiisaan siif jiran galmeessi. Ati immoo sagalee kan koo keessaa kutii kun diggeessii poosti godhatti sin argitaa hojii kee. Sabbar zeenaa sumayyaan suufiyyaatti deebitee. Maatti? Komantuma wajjin maraataa artan malee namni ol ba'ee isinii wajjin dubbataa jiru. Mana arrabsita abboo. Abboo nama na arrabsu narraa buusi gadi zeene bookaan si biraan ba'anii. Namni eenyu si arrabsaa jiru barinni.
Sin arrabsine. warra koomentii duukaan tiniin jedhinaa namni dubbataa hin jiru jedhee ko. Namni ol ba'ee sinii deebisaa jiru hin jiruun jechuu jira furan. Nafxanyattii tokko waa jedheen baanaaf eeyyamtaatiin Hin jedhin. Zeenab. Laazgaa akkam. Wallaahi. Wallaahi laazim. Dhiisi nafxanyattii irra deemeen baata. Namni guddaan nama arrabsu miti. No. Nama guddaa miti wallaahi umuriidhaan na caalu. Wallaahi ilmoo jaraan ta'a. Ati nama guddaadha umurii miti. Mayyaa waa siin jedhu garwan. Waan siin jedha. Jedha obboleessa. Ati garuu nama faaruu jaallatu natti fakkaatta. Ticabs. Arrabaa miti. Kunis si biraan bahan. Si biraan bahan kunis isa maqaa Soofiyyaa himatee dhufe waa jechaa ture. Wallaahi waa jedhaa hin Ani jiru. Wallaahi dhugaa akkasin jenne naa deebisi kaate nama faaruu jaallatu moo hin jaalladhu yookiin nan jaalladhu. A'uutu billaa faarfamaan rabbiin qofa dura akkanatti beekadhu. Hai. Erga faaruun jaallanne arraba namaatiif maaltu si aarsareeti islaama. Arraba namaa immoo isii maqaa Soofiyyaa himatee na jala yaate waan itti barreessuuf kenna godha bar waa kan nama biraan nan aarsu yundoo. Ta'us sanumaa Kan nama deebisu. biraan nan aarsu Inni bar. sun koo suufiyyaa bakka bu'u namni si arrabsaa jiru sun hundi isaatiiyyuu anillee nan arga nan beekalleedha namallee si arrabsaa jiru. Jaruma silaa ustaaza jedhamu baay'ee wayii si arrabsaa jiran anaafillee jarri sun akka qaama kootiitti walitti illee aanna. Anallee yeroo waa'ee kanarraa nan dubbadha jedhe akkuma keessanii kana caarraa namaan kennanu jara bira gaafa naqee waa'ee kanaadhaa dubbadhe na darbatan. Akkuma keessanii Amma yaada yookaan takka namarraan nafxanyattiidhaa waa jechuu naaf eeyyame yookaan nan baha. Sumee taa'ee dhaggeeffadhu waan jira wallaahi laazim waan sirrii jedhaara. Assalamu alaikum warahmatullah. Nama tokkollee dhaggeeffadhu ani. Yookaan mucattiidhaa waa jechuu naaf eeyyame. Waan sirrii jedhaa jira dhaggeeffadhu wal tokko. Assalamu alaikum warahmatullah. Abdurrahman fixu qoy waan gaarii dubbataara wallaahi dhugaa jedhe bar. Kanaafuu jennaan akkanatti yaada namarraa baasaa kan namni kun namni yaada bilchaataa qabu jiraachuun mala waan ta'eef. Zeena bilaa wanta isin hawwachuu qabu. Warra viidiyoo poost godhee dhaggeeffadhu Zeena waan sitti himaa. Warri laa inni jirraa jedhu kunis warra namni gaafa viidiyoo poost godhu nafxinyaa sana jala deemina arrabsaaru jala kanaa diina kooti har'as ta'es boris. Ayyee Sumayya ragaa wajjin immoo waan tokko haasa'uu maletti ilaa Sumayya wajjin duratti ragaa qabaadhu dura laa tartiibaan dhaggeeffadhu akkuma siin jedhamaaru tartiibaan dhaggeeffadhu akka Jirraadhuma kana faan daddabalaa waa biraatii miti isa fahan mana bareena raatu. mee wallaallan sobiiniiti in sobiiniiti Jirraa jiran jedhu callu maayitii qabadhu Abdurrahimaa fixu qoy adiraa dhiifama wajjiniin. Akkas muutii qabadhaa hundi keessa. Nasiyaa jiraan dhaggeeffadhu gaafii qabatan Nasiyaa miti sumee nasiyaa miti. Atis qoy faadha. Nasiyaa waa'ee kitaaba sitti Guddaa ta'e argaa malee ture habiibti. kitaaba sirraa. Waan namni tokko walitti haasa'u Aynoo guddaa ta'e kunis dhufe miti maalan muka biraa waan girgir hin godhin. Yaada gaarii jedha wallaahi laazim yaada bilchaataa nuti illee barumsa irraa fudhan dubbataara Abdurrahim. Kanaafiyyuu jennaan ati erga faaruullee hin barbaanne diinumaaf jiraatti arga ta'e arraba namaatiif jecha dogongora biraa keessan seeniin nama biraalleen arrabsin. Inni sunillee sareen nama ciniinteef silaa hin ciniinan hin beektaatillee. Hin dubbatta garuu yeroo kaan nama bilchaataadha sammuudhaan bilchaataadha yeroo viidiyoo kan kee waan baay'eellee sirratti arginu yaada bilchaataa dubbatta waan gaarii dubbatta garuu arraba namaa kanaa jecha dogongora biraa keessan seeniin kanan sii dhaamaan malee gorsaallee miti. Jarri immoo si arrabsaa jiranu jara waan biraa baratee miti jara diinii baratee miti. Jechuma wahabiyyaa jedhu barateetuma warra dhufee si arrabsaa jiru kanaadha. Jecha kana qofa barachuun gahaa miti. Maalummaa ofii barachuudha dura maalummaa ofiitii fi maalummaa aqiidaadhaan nama garaagaraa sana barachuudha. Warra nama arrabsuun kun waan akkanaa qabaa miidhaan manaa qaba warra jedhu waan beekuu miti. Akkuma jedhe bakka baay'eetti illee gaafa deemee waa'ee kanaallee nan dubbadha jara biratti yeroo jedhe innillee deeggaraa siiti jedhee namni biraa ganna darba garuu an deeggaraa sana osoo hin taane dhugaa jiru dubbachuudhaaf wanti nan barbaade. Kanaafuyyuu jennaan ati har'as boris taanaan warruma arraba qofa barate jechuudha warra darasaarraa barate malee namni biraadhaa si arrabsaa jiru namni waa beeku si arrabsaa jiru garuu immoo ammas asirratti immoo waa'ee ustaazuma warqiyyeetiin illee wal qabate jechuudha innilleen dhugaadha ustaaz warqiyyeen illee inni barataadha malee sheekaa miti aalimaa miti nama aalimaa miti jechuudha inni si galee namni guyyaan tokko hafeefillee barnoota keessaa barataa jedhama malee aaliman jedhamu. Boru eebbifamuu deema namni sun aaliman jedhamu barataa jedhama. Kanaafuu jennaan
innillee guyyaa tokko ol ba'ee sin arrabsine garuu ati jecha tokko waan jejjettu nan dhagaa takkaa inni guyyaa tokko ol ba'ee maqaa kan kennoofne warqiyyeen. Garuu immoo isatu nama ergee wanti jedhu kunillee fakkaatu jaruma kaantuyyuu Ustaaz Warqiyyeen sheeka keenya arrabsite jedhee namni duraan Ustaaz Warqiyyeen beekne profaayila godhatee shaalii magariisa tokko darbatee arrabaan sirra gattaa'e. Sii gade? Kuni diinii kan keenyas bakkan bu'u yoo gaafatamuu qaba ta'e namni baallamaan wal gaafatee irratti warri gurguddaa wal affeeree dhufee suufiyyummaan akkana waan jedhu warri gurguddaa waliin haasa'a malee Ustaaz Warqiyyeen dhufee waan kana morme waan kana sodaate waan jedhuuf Warqiyyeen illee Abdusalaam arrafamuu qabu. Atilleen akka Abdusalaamiin rabbiif jecha akka guyyaa tokko waa tokko hin jenne waa'een isaalleen haasa'amne hin barbaade innis obboleessa keenya qaamaan illee wal hin beeknu. Ati immoo garuu jabaadha inni sanillee garuu gara fuulduraatiif isa ammaatiif osoo hin taane jechuudha Abdusalaam. Maaliif jennaan guyyaa tokko ol ba'ee Sumayyaa irratti viidiyoo waraabee hin beeku. Guyyaa tokko ol ba'ee waraabee hin beeku wallaahi. Bara amma barrakkinni kan jara waliin jedheetii miti. Warra shayxaana jira miti shayxaanni jara ergate. Ustaaza keenyaan akkamitti akka jedhamu maarree keenya warra jedhu ishi jette miti obboleetti keenya gorfannee dhayinee hattaa yooni balleessi Zeenab dhaqi dhiifama nama sana gaafadhunaan jechuu qabdan isiin. Nama sanaan illee ati immoo sii caalaa beektuudha ati immoo sii caalaa obsa qabda dhiifama godhiif. Jedhama malee mudhii qabatanii diiniin jara gaafa xiqqoome kanarraan dubbatan bar shayxaanni jara ergatee gidduu namaa deemanii ustaaza kootiin akka jettanii maarri hasbunallah jaratu nama akka jarri wal nyaatan godhe akkana jarri miira keessa galanii haasan ammasiin dhugaa dubbachuuf wanni jarri irratti waraabaa turan jechuudha wallahi namni xalaata of irratti waraabu akkanatti achitti heerumte achiin galte maaltu dhibe waa'ee heerumaa keessa jireenya dhuunfaasii keessa wanni nama tokko galchuu hin jiru. Achi keessa seenanii waan barbaadan lallaaqanii haasa'aniiti akkasiin miira keessa galtee akkasiin aniyyuu duraan gizee utuwatti ol izeenii duratti aniyyuu aarii waan baay'ee dubbataa ture utuutiin jaallatiin si aarsu jarrisii galee keessatti immoo yennaa namatti jaallatu ta'e immoo hedduu si aarsa nin beekan isa kan garuu miira keessa galtee waan si tokko dubbatte sana qabatanii itti ka'ani mucaan waan dubbatte keessa jecha kufree wanni siin dubbatte hin jiru tokko achitti naaf addeeffame. Wanni nuti mushabbihummaa irratti murteessinuuf hin jiru. Ishi dogoggortee miti ani wallahi dogoggora kiyya miidiyaatti waliin baane malee meeqan qaba. Isin meeqa qabdani ani nabiyyii wayiti moo way malaayikaa wayiti moo ani. Gorfamuu qabna. Gorfamuu qabnaadha gorfamuun nurraa bareedaadha. Bargiddiidhumaan dhaqanii geessanii kufritti si galchuun kun barbaachisaa miti. Kun sirriidha garuu sumee ati immoo wannati gochuu qabdu. Jara caaltii argamuu qabda bilchaattee. Anis kanan jedhaara. Miira keessa fataa jedhamee gara abbaa manaa kiyyaan deebi'e jechuu agarsiisa taati. Jedhanu kaa hay ergamaa rabbiitiin namichi nuti sihrii hojjeta jedhaan turre ergamaa rabbiitiin. Qoyyaa ka koomentii ilaalinaa isin yaada asirraa walii kennitan walii kennaa malee yaada tokko Tokko kana fixannee jirra. Abdurrahmaan yaada isaanuu fixee jira. Tokkoffaa Abdurrahmaan waan dhugaa dubbate waan sirrii dubbate abbaa fedhe haa ta'u. Nuti ni dogoggorra ni gorfamna gorfamuun nurraa diddan immoo maqaa suufiyyaatiin namni gorfamu yoo jettan immoo isin suufiyyummaa tokko walitti hin qabnu karaa beena bobbaan barbaade. Sha'anu. Ayyee tareenyaa nama muraadi. Tareenyaa muraadi mootii. Muraadi yoo jiraate haasa'u yookaan immoo ati haasa'e akkuma kana yaada ibsadhu. Dhugaa dhiifama sumee duutee naannoo dhiifama siin godhu an jiru raamanina biroo rabbiin biraa raamata argatti. Ati koomentiidhaan gorfamaa artamoo koyi. Sumayyaa ati koomentiidhaan gorfamaa artamoo jaraa asirra taa'u yaada fudhataa artaa. Jira ani fedhii waliin dandeenyu kabajuma Zeenabaa seenee si caqafataa malee dubbadhan mana haasa'u. Waan haqasitti manuu fi nama hin dandeessu ati dhugaa dheengaddaa marraamee qabana kan ta'e. Mana bana dura ginarraa dubbadhu malee ati. Irraan dubbaddaati ati sirraan leellisa. Jirra ka jedhu kana ishi maanni jirraan yaadni kan kee. Yaadni an qabu yaada bal'aan dheengaddas mana si dhaqee kabajan nan gan nu buusan. Waa'ee warqiyyee irratti akkamitti jechuu dandeessedha tokko. Lammaffaan ammas kaleessaa yoogaa fi birootti dhiibneyyuu kaleessa ammas yaadni siin jedhaa turte mana riyaada. Riyooma maal jedhamudha dhattee maal jedhaa turte Sumayyaa sagalee kan keetu waa'ee alfaqii irratti dubbataa dhattee achirratti warreewwan zim jedhanii warreewwan shubbisan kana takka warreewwan shaalii kaatanii shubbisan kana lama shaalii bicaa faayinnaa waa jechuudha
kaasii baastee warreewwan shaalii bicaafaa dhiisii zim jedhi ati jara kana. Kana jechuun kiyya hamma wanti an barbaadu kana sana osoo hin taane jecha warqiyyee irratti waraabame sana guutuu isaa dhaggeeffattee jirti miti. Akkamitti akkana jechuu ni dandeesse jennee gaafii utuu wal gaafannoo dheengadda ganna buusan miti gaafii tartiibaan osoo dhaggeeffannu hamma gaafii sana tartiibaan nu deebisiiti. Ilaal gaafii kam yoo jette ta'e warqiyyeedhaan akkamitti akkana jechuu dandeesse. Warqiyyee jechuun aalima nama waraqaa ragaa qabu aalimummaa isaati. Yoo aalimaa miti jette ta'e. Laakiin barumsa garaagaraa yookaan immoo fannii fiqiirraa musxalaarraa fi fannii garaagaraarraa barachuu dhabuun yookaan immoo waan kana wallaala nama godhu itti barata waan ta'eenaan. Kanaafiyyuu gaafii gabaabinumaani ati dhugaatti dogongorii kan keemmoo tokko guddaan maal barteetta gaafa namni yaada sii kenne namaaf hin deebistu. Yoo viidiyoodhaan illee ta'e namni maaliif akkana naan jettanii maal na argitan jettee hanga yoo naatti wanta ati hojjette jira. Sumayyaa yoo dhugaatti ta'e gaafii namni sirratti hojjetaaru kana nama arrabsuu malee dhiirri dubartii irratti hin hojjetu dhiirri bakka dubartii hin dhaabbatu jechuu malee yaada akkanaa kenna taarta yaada dhugaa jirtu meemee kenna dholaa hadha kunooti miti mana Zeenabaatti yaadni an warqiyyeedhaan jedhee fi irra keessi carqiin tuulamaa keessoon duwwaa kanan hin jedhee fi kanaa jedhiiti lafa nuuqaa kan biraa waa tokko sirraa jecha kufurii sirraa nageenya nuti amma yoo naatti laakiin immoo soba kan keerraa immoo maal jedhaa turte jirraan kuni warreewwan maal jedha warreewwan na arrabsanii mataa kan koo jala deebisanii deemtee wajjiniin akkana jedhaa turte laa an hattaa koomentii isiin barreessu sodaa kan keetiif immoo miti waan hin jecha kufurii irraa sirraa nageenyeef jecha kufurii sirraa dhagee sirraa gonkumaayyuu sirraan sodaadhu. Laakiin immoo sababa maali ati waan haraam tokko dubbattee fi akkuma amma Zeenabaan jette sitti nima malee an dhugaa jirtu nama jala deeme gargaaree akkana ta'a laa kana keessaa hin qabu. Laakiin osoo hin argin waa tokko dubbachuudhaan cinqamiin. Kanaafiyyuu gabaabinumaa yaada tokko faarratti sii qabu yaada Ustaaz Warqiyyee asirra ijoollee baay'ee jirti waan ta'eennaan nama hedduu cinqamaara waan kanaaf. Kanaafiyyuu yaada isaanii sana kanaafan Warqiyyeedhaan akkana jedhee dheengaddanaa deebisaa turte maal naan jettee nan dheeresse dhiifama. Warqiyyeen gaafa ati yoo dhiira taate suufiyyaadha jedhi gaafa jedhamu maal jechuu didee inni oti gisee kan nashiidaatti baasee nuti suufiyyaadha jedha gaafa sana maaliif jechuu didee yoo kan jettu ta'e viidiyoon guutuun isaa gadhiifamee jira. Hin jenne moo jedheera viidiyoo sana keessatti argachuu dandeenya. Ati immoo gaafa kana maal jechuu dandeessaa siin jedhamee akkamitti akkana jechuu ni dandeesseen. Mi'uutunis irraa qaban. Sumeen deebistaa fi Koffaan mana riyootti minaami jettee kaasee xumurii addaan hin guutin yaasaa kee. Eeyyen mana riyootti kaleessa malee dheengaddalaan waa'ee alfaqiirraa asaaran alfaqii gaafattee kaatee nama sadii wayitii jarri sun tokko marqaa baatee jira laa piroofaayiliinsaa marqaa baatee jira sanarratti qabdanii waa'ee mana yookaan immoo masaraa abbaa Jifaar fa'aa sayyidiin achi jiru kana jettanii arrabsaa turtan sanarratti maal dhaamtee fi baatee ni beektaa. Yaarii yoo jetteen shubbisuun dura warra shaalii bicaa kaate shubbisu jala fiiguun dura baradhuu jetteen hin shubbisiiniiti warra jara sana jala hin fiiginiiti maal ta'e jette baradhuu jette dhaamsa bareedaadha. Maaliif immoo ishii warra shaalii bicaa kaatu gaafa jettu warra wallaala qofa ittiin hin kaatu shaalii bicaa kana fakkeenyaaf Zeenabaan ni kaatti fakkeenyaaf nu oole Zeenabaan kun. Kanaaf akkamitti warra shaalii bicaa kana tuquu dandeesse maalirraa argitee tuquu dandeesse. Maaliif immoo akkana jechuu ni dandeesse. Laakiin shubbisuu hadhiisu maaliif warra shaalii bicaa kana fakkeenyaaf warreewwan suufiyyaa yookaan ahla sunnati wal jamaati ittiin beekama kaachuudhaan. Kanaaf akkamitti akkana jechuu dandeesse kana gabaabinumaan na ibsuu dandeessa haasayoon dheeresse dhiifama. gaafii bareedaadha. Yaada ayituu kaleessitu waa garaa waliin mammadeessin akkanatti wal gaafanne wallaahi la'aziim. Tokkoon gaafii isaa waan akkanaa irratti sababa akkanaatiif hin jedhee waan akkanaa irratti sababa akkanaatiif hin jedhee bakki kun immoo yoo dogoggora ta'e isinitti dhaga'ame immoo dhiifamaa jedheeti itti nuuf uffisume nama guddaa ta'e gaamma wallaahi akka nama guddaatti deebise amma. Amma nama sabiyyi fakkaadhin taara moozina amma jechuudha. Okey gaafii isaatti deebina. Dubbiin umurii miti dubbiin umurii miti. Tokkoffaa irratti viidiyoon sitti mesana Zeenab ka mana riyoo sanatti gaafii keetiif deebii quubsaalee abdii qaba. Riyootu alfaqii arrabsaan itti dhaqe. Alfaqii arrabsaa gizeen itti dhaqu. Jalqaba irratti dhugaa ajanduma kana kan kaasennaan ijoolleen suufiyyaallee olitti ka'anii dhaana jalqabuma isaaniitu balaa kana isinii qabsiise. Riyoodhaan riyoo alfaqii irraa gadi bu'i.
lammiin Aljeeriyaa beeku miti lammii Oromoo yoo hin beektu jedhee gorse. Dabalata. Shubbisuu dhiisii dubbisuu baradhu. Siigalee. Suufiyyaa yoo ta'e mee warra duffii qofa tumuudhaan asiin nu ga'e ka jedhu ragaa naaf haa kennu. Suufiyyaan warra hadiisaaf qur'aanaan as gahani malee warra shubbisuu qofaan as gahani miti. Lammaffaa warra maqaa suufiyyummaa himadhu jecha jedhuun kadhaadhaan himatanuu miti. Siigalee sijjammar suufiyyaadha jettanii kan amma sheelaa orongaadee uffattu isa tuttee kaate. Uffattanuu suufiyyaatti akka waan ardiif samiiti fageenyi keessan. Amma Siigalee gaafii qo'i Zeenab gaafii isaan fixaa fi waan jedheef hin qaba waan qabateef qaba waan ta'eef. waan kanarratti kanaafan jedhee jedhiiti dubbadhu. Jechuun gaafii isaatii Wantan jedhee fi tokkoffaa irratti ka gizee kan kadhaa tokko malee duffiitu manii nashiidaan hubaasuu jira. Akka maqaa suufiyyaa jedhu yoo dhiira taate jedhiidhaan kadhaadhaan maaliif hima? Maaliif hima kadhaadhaan himuu maa barbaachise? Of course himuu danda'u qaba bar. Lammaffaa irratti suufiyyaan warra duffiitumuudhaan warra sirbaan as ga'anii miti warra hadiisaaf qur'aanaan as ga'an malee kanarra dhaabbadheen jedheen. Tamaam? Warra duffii qofaan as ga'anii miti warra hadiisaaf qur'aanaan as nu bira dhufanii gahan warra haqlaaqa gaarii qabanudha. Siigalee lammaffaa irratti maal jedhee qe'ee alfaqiitti kana godhamaa jennaan lakkii qe'ee alfaqee keessatti dhaqxee beektaati. Maqaa alfaqiyyuu guutuu otoon si gaafadhe yoo hin beektu jedhee fakkeenyaa fi suufiyyaa ka jettu na jala jirti dhaggeeffataa jirti gizee sana. Dhaabbadhu addaa qabdee waa'ee alfaqee hin dubbatin. Dabalata immoo nashiidaa qofarratti waraabuu dhiisii gattaa'itii waa baradhu jedheeni. Gattaa'itii waa baradhu. Suufiyyaadha jettee waa ofirratti martee mataa qofa raasuu dhiisii. Mataa qofa raasuun suufiyyaa siin gootuu jedhee bahe. Siigalee. Ka warqiyyee ati hamma jettummaa waa'ee sana dubbachuu hin barbaadu. Maaliif hin barbaanne yoo jettee ka viidiyoo daqiiqaa 5 gizee haasa'anii postotuu suufiyyaan jara caaleen jiru. Gizee as dhufan kadhaadhaan malee hin himan. Nuttuu gaafii ta'e kun. Na gaafattaniif hin himaara malee himullee hin barbaanne dubbachuullee hin barbaanne. Uume rakkoo tokko hin qabu. Laal kan jara ammas akkuma Ustaaz Abdurrahmaan jedhe ati jettee namaa fi kanan jedhe gaafii kan kee dhagge na jala naasa hinga. Kanan warri alfaqii koonaa birmadhaa isin malee waan qabu warri jettu haqiiqaadhaan suufiyyaallee miti suufiyyaallee bakka bu'uu hin dandeessu. Tamaam? Mikniyaatum isaan nama waan ta'aniif. Rabbi yoo godhallee sababaaf waa gochuu danda'a malee isaan waan takkallee gochuu hin danda'an never ilma namaati waan ta'aniif. Kanan dubbadhe. Kanammoo tarii suufiyyaa hinni ani hin beekne alfaqii gabbara yoo ta'e isaan waan mata yoo ta'e waan galchuu hin qabu. Kanan irra dhaabbadhee riyoodhaan jedhee rikkardii gootanii deemaa jirtan nan arga. Suufiyyaan yoo hin beeku gaa suufiyyaa isin itti beektan hin beeku. Siigalee inni isin alfaqii koo malee waan qabu yaa alfaqinaa birmadhaa haqiiqaatti dhattee yoo ka waan mattu taate boo maal kun shirkiidha boo. Ta'uun qabu kuni kana jedheen irraa dubbadhe. Kun immoo lakkii akkana ta'uun qabu sumayya akkana jettee fardis kunooti laftis kunooti ragaanaa kennuu dandeessa rakkoon qabu si dhaggeeffadha taa'e. Moo tarii kana dubbannaan tarii uummata nama waaqessu wayiiti amma kan dhufan kun. ishee Suufiyyaa daqiiqaan sikandii tokkoof warra rabbirraa garagaluu miti. Warra rabbitti shariika godhuu miti. Sikandii tokkoof. Tarii nammaa kun nama waaqessa ta'ee qoy nama gabbarate yoo namni waa xiqqoo sikaan dubbate akkana goote akkas goote jedha. Nama ta'uu hin qabu. gara wallaalaa afixattu ilaalammaati yaada si wajjin haasa'u nuu kenni malee yaada warra kaanii keessa hin galin. Yaadan si wajjin haasa'u maalirraa kaatee alfaqee akkas gootee jette. Siigalee. Kanaafuu naa deebisaa Nama har'a qoy kabaja kaati. qabu hayyuudhani kabajnaan ni jaallana. Jaalallis kabajnis akkuma sanatti ta'ee garuu Eeyyee. haqiiqatan haajaa naa baasanii si malee waan qabu jechuun kun hin ta'u musliima irraan eegamuun jedhe yoo musliima taate min fudhata. Nusi akkinuu jennu alfaqii waan nu baasan jechuu miti. Alfaqii waan nu argamsiisan jechuu Gaafii miti. laalaggeeffala maana jala haasa'are na gaafattee min caqastu maaliif maaliif jetteedha bar. Callumee dhibuut qabaddu dhaggeeffadhu.
waan Ilaa Zeenaba kaleessa hin jedhin jennaan rikardi godhattee isinaaf xinyaa sana kagadhiisaa jechi jiru. kan kee sirriidha dhiisi. Kanaaf irraa dubbachuu barbaade Jechi sila. kan kee ammas taanaan sirriidha. Nuti haqiiqaatti kan wanta akkasii ta'u rabbi hattaatu ergamaa rabbii ta'eyyuu. Hatta ergamaa Kanaafuu dhiisin dubbatini anumatu deebisaa fi anuma gilaa eenyutu akkana godha jedhami mucaa sanarratti naqee dubbadheemi isaan nama guddaa dhiise nama kaan hin jaalladhaan hin kabaja. Garuu haqiiqatti waan takka illee naa gochuu hin dandeessu. Nama fedhe taanaan namni nyaatee namni dhugu tokko waan takka illee namaa gochuu hin danda'u haqiiqatti. Waan takka illee namaa gochuu hin danda'u yoo dhibba waan mataa oolte. Haqiiqatti kan waasii godhu ilaahiduma isa si uume malee. Nama tokko immoo ni jaallanna ni kabajna kabaja isaati wajjin keenya. Garuu kan waa namaa ta'u rabbuma isa si uume qofaa jedhee dubbadhee gadi bu'e. Yoo immoo hi'ii jettee dubbadde kun dogongoraa jette tafaddal ragaa wajjin. Fixattee? Yaa. Sa. Yaada bareedduudha. Yaadni ati kaastee yaada bareedduudha. Yaadni sunis maani nuti alfaqiin haqiiqaadhaan waan fayyadan hin jennu. Alfaqiin waan dhabame tokko. Jecha sana maalirraa kaaftee jettee maa kanuma dubbadhee waan hamaa wayinarraa dhageesse? Qoyyuu ka dhaggeeffadhu ka. Waa tokko nu Dhaggeeffadhu argamsiisan. miti waan hamaa wayinarraa dhageesse nama tokko waammachuu wayisu si geessise. Qoy ka maalisi fayyiniif saaraanis. Nagaama miti. Akkuma nama tartiibaan dhaggeeffanne tartiibaa wal dhaggeeffannee yaada walii kennina wal jala wacuun malatti daqiiqaa muraasatti fayyadamnaadhaaf. Ani waan hamaa tokko sirraa hin dhageenye. Dhaamsa kana waa'ee alfaqii irratti haasa'amaara akkamitti dhaamsa kana riyaadoodhaa dhaamuu dandeessedha. Gaafii akkamitti sanarratti gaafii bareedduu naa Eenyutu deebistee. qabsiise dhaggeeffadhu haasaa deemaaru waanan beekaa jiruuf. Haasaa deemaaru waanan beekaa jiruuf jalqabuma riyoollee akka sababa godhee waan kana dubbatu ka ta'e ana. Duraan jimmedheetuma ta'aa jiran nin beeka kana. Sume Hundinuu ni ilal beeka. kanaa jecha nuti wanti nuti haasaa deemaaru kana dhaabuudhaaf iyyee asirratti baasii dubbadhuu kan nuti jenne Sumayya. Haasaan kun akka inni dhaabbatuudhaaf sobaan akka kaa'amaaru. Osoo hin dhaga'iin namni kun viidiyoo argee Sumayyaan akkana taate jedhaara. Laakiin gaafa sanaan si jala taa'in si dhaggeeffadhaara. Namni immoo namni hamma asirratti waraabaaru takka nama guyyaa sana viidiyoo sanarra hin jiraanne bakka sanatti bakka haasofte. Jettee kan kee waraabamee dhaga'ee maal siin jedhaara ta'a. Waan kana asirratti waraabaara ta'a jettee viidiyoo kan keetiin. Kanaafiyyuu haqiiqaa jirtu sababa sa'an nan hima jechuun sababa waan inni irratti ka'e nan hima. Ati immoo waan jetteef himii jennaan kunoo tartiibaan himaarta. Ati mana riyaadota kan akkana taatee jedhee siime miti ati immoo sababan akkana ta'eefan akkana ta'ee jette. Kalammaffaa ammas gaafiidhuma lamman kana sirraa qaba waan ta'ennaan. Kan warqiyyee hammaa maaf himuu sitti ulfaate. Maaltu jira? Hin qaanfattu yoo nime. Hin qaanfadhu. Maaliif jennaani? Dhaggeeffadhu siifan hima. Hin qaanfattu mi dhaggeeffadhu us jedhi. Hin qaanfadhu Sumayyala. Us jedhi dhaggeeffadhu hin qaanfattu eeggatee callume dhaggeeffadhu. Qoyi ittiin ce'in Hin dura. qoyyuu hin qaanfattu mi callume dhaggeeffadhu nan hima. Banadhee gaafii Abdurrahman isaa itti qaanfataa kanarraa callisaa jira barani. Sanii miti mistira Abdurrahim itti qaanfataa kanarraa callisaa jira. miti Hin qaanfadhu jedhe waan godhe akka waan nama jalqabaa kee godhu maal Lamman keessan al tokko. Sumayyaan waa'ee warqiyyee irratti deebisteetti amma maal jette deebistee suufiyyaadhaa jedhamee gaafatamee daqiiqaa 5 kennameefi jennaan dubbatuu didee kanaafan iyyee aaree jedhee suufiyyummaa afaanii qofa maal nutti himaa asitti gaafatame maa hin deebifne kanaaf hin jedheen jette. sirrii jette ka sirriidha kun dhugaa jette jirra. Galatoomaa ayyaa. Rakkoo hin Ma qabu. hin qaanfadhu jedha bara gaagan akka dhumaatti citii kan kee gadi baasuu barbaadde moo ustee yoggaan dhiise jedhu ni istuati moo ammoo rikkadhu godhachuuf. Rakkoo hin qabu. Eegi mistirri dila kana jiraate itti barra'e. Rakkoo hin qabu suutaan itti deemnee barra. Mistira isa dhorkatee yookaan haasamu kanas. Kanaafiyyuu mistira kana itti deemna. Gabaabinumaan galatoomessiin jedha. Kanaafiyyuu hanga kan. Qoy ammoo dhiise. Zeenab dubbadhu haadha manaati waan taate. Habibti dubbadhu waan irraa gaafatamti tokko nuti bar zannii kana balleessuu barbaanneeti beektaa nuti maasiyaa. Jirraatu jirraata akkana dubbachaa jira. Okay. Jalqaba irratti hinni eenyuun ta'ee gaafa ustaaza wal kitaaba baasi jedhanu kitaaba maal gochuudhaaf qabare. Jirra dubbadhu muyitiirraa kaafadhu. Ayyee fixattee tokko namni qabare. Fixattee dhiisi. Gaafii afaaniiti kun fixattee dhiisi. Gaafii afaaniiti maaliif kitaaba qabaree jechuu dandeessa. Dubbadhu situ jedhee kitaaba gaafa ustaaza wal gaafatamu maal gochuuf qabare kitaabichi. Ayyee wanti inni qabaree fi tokkoffaa kitaabni sun bira dhibuu danda'a. Tokko lammaffaa
Abboo us jedhi. Kitaaba bilbilarraa bane kijiba ragaan ba'in. Kijiba ragaan ba'in. Waan ija keetiin hin argin ragaa hin ba'ini. Waan ija keetiin hin argin himi jetteemi ragaa hin ba'ini calluma jedheen dhaggeeffadhu. Maaliif innoo jalqaba bilbila wayiirraa mul'isee jira. Gaafa teelegiraamaan sitti ergamee naan akkana gootaa jedhamuun maaliif kitaabicha awwaale achi booda? Fixatte? Fixattee miti gaafii afaaniiti naa deebisu. Ilaal gaafa namni afaaniin sitti deebisu ati afaaniin dura namaa buuta. Kanaaf kitaaba sana takka yookaan teelegiraamiidhaan ergameef jetta miti ishii footoon sun hin ergamneef jennu ishii mata ture. Teelegiraamiidha jettee ati illee ragaa baarta miti footoo bakka sana takka. Abboo arra dhaggeeffadhu laa Zeenaba jarattii kana kanaaf hanji baarraba namaa jijjiirti bar. Amma teelegiraamiin ergame jedheera eessaan ilaa gaafa sana yoo inni search dhagee godhates of course rakkoon qabu. Waan fedherraa yoo fide ana wanti na galcheen jiru. Kitaaba sana daqiiqaa tokkoof baasee ka'ee kadhatameetuma baasuu dide bara. Kadhatameetuma maaliif sababa isaanii beektaati kana marraa falmaa jirtu. Yoggaan hin dubbadhu jedhe dubbadhu mala jettan. Sanii miti hamma gaashii ati sababa inni kitaaba isii sana baasuu dideef akkana labbeekum. Yeroo sana wanni gidduu kanatti deemaa jiru viidiyoon arge irratti laan gaafa sana hin jiru dhugaa dubbachuu fi viidiyoo deemaa jiru irratti akkin arge namicha waa biyyaa sanii fi warqiyyeetu tarii walitti jedhaa turanii garuu warqiyyeen yeroo sana dubbadhu suufi inumayyuu suufiyyummaa keetti qaanfattee hanga jedhu tokko dirasii namichi sun isayyee suufiyyummaa khiyamaa dubba tokkoffaa gizee kitaaba sanas mul'isuu dee lammaffaa immoo gizee suufiyyummaa himatu jedhamu sanas na qaanfachiise achirratti akkamumatti an suufiyyaadha maal abbaa kee fidda jechuu ni didee kanaaf yeroo keessa galee kana jedheeraanii. Maal jetti dhaggeeffadhu ijoolleen jala yaatu maannaan jetti fooloodhaa jette dhugaan bakka jirtu hin beektanu jaa'iltoonni ufii waan namni dubbisu dhaggeeffadhu. Hanjaraa jedhameera. Erga immoo isin miira keessa galtee yeroo sana aayidhaa jetteeta. Dhuguma immoo gizee nam tokko suufiyyaadhaati suufiyyaa miti. Suufiyyaadhaa callumaati. Suufiyyaadhaa calluma jedhe. Inumayyuu namichi suufiyyummaa ofiitti iyyuu qaanfataa jira. Ani akkana jechuun yoo diidaara jedhu irratti aarte jette jetti. Yoo jechi kun dogoggora ta'e sa'aatii sanaa fi ani sirra bakka bu'ee dhiifama. Garuu akka namaan jarri wal lolan hin godhina. Gidduu suufiyyummaatiif gidduu maatii. Lammii qoy innumti kun akka waan citicha beekuu bara akka nama onnee qabu osoo dhufee dubbata. Maaliif dhoske kitaabicha maaliif baasee hin dubbatu? Qoy Sumayyaa onnee qabu onnee kan kona keessaa baqaskitee ilaalte moo ati miira keessa galtee naasoo ilaal tartiibaa naasoo. Akka nama bara akka nama dhugaa qabu kuma nama dhugaa qabu dubbata bara malee rikka dhugaa godhatanuudha. Waan biraati miti akka warqiyyeen wallaahi ati dheengadda maallaan jette warqiyyeen gaafa inni dhiiraati mee kitaaba suufiyyaa dhofiin jedhu hin jennee jette amma siin baasuun hin danda'a Zeenabaan siif baaftoo barbaadde sitti hima. Dhaggeeffadhu gaalaase maal Zeenabaa wajjin ilaallee quufni nuti viidiyoo dheeraa isaa boo taa'imee gadis akkasii. Jirra. Anillee singidduu naasoo jira. Dhagaye malee an suufiyyaadha isan jedhin nageenya yoo kan biraa qabaattan immoo naa ergaa. Dhiira an suufiyyaadha hin jenne. An dhiira. Maaliif qoya anarraa maal feetu si jammariin jedhaman anarraa maal feetu anuu isin dhiisee Abdurrahmaan ifama qoyme yeroo tokko amma ati warqiyyeen illee aalima jette miti aalima gurguddaa meeqa qabna mucaan warqiyyeen ofiifuu ijoolleedha. Dhugaadha barataadha malee aalima kanaafuu yennaan Sumayyaan dogongoran dubbanne dogongoran qabdullee guutuutti jechuun hin dandeenyu laakiin jecha yeroo sanaa keessatti isiin dogongora siidhaa hin argine an akka kootti hin argine garuu immoo wanti gaafii ta'ee isiin abboo hammallee too dhugaan bariin isarraa jechaa jirtan miti bagan jedheen jedhe baga jette rakkoon qabu. Zeenaba nama jalaa yaada qabu laallataa deema. Fixadheetan moo qabu? Fixadheetan dhiisaa. Wanti gaafiitti ta'e uummatatti maal ni beektaa? Sumayyaan dhugaadha duratti waa'ee aqiidaatillee waan baay'ee dubbataa turte. Namni siin immoo duraan sheeka godhattee jirtu yoo darasaa kan ta'u ta'e dogongora keessa seenuu hin qabdu. Jarri sun aalima keenya bakka bu'anu sheeka qabanninis warqiyyee xiqqeessuutti hin jiru maqaa namaatillee miti erga maqaan isaa duraan dubbatame kanaafan dubbataara isa xiqqeessuu miti kun sheeka qabanninis nutis sheeka qabna aalima gurguddaa qabna kan bakka bu'ee waan kanarraa nuuf dubbatu kanaafuyyuu jennaan waa'ee isaatiin waa'ee warqiyyeen gaafii kana deebisuu didee dhugaadha turee jira akka waan itti qaanfateetti turee jira anis isatti nan beeka
Ani suufii Eh. gaariin Dhugaadhaan ayyuu baay'ee na aarsinnu sun. Abboo yoo Garuu gaafa barbaade sanas waan ol biraatti galchan. jedhee himatu gaafii biraatti bofa. Ilaal. Isaa inni himatu waa'ee isaadha. Waa'ee namaadha hadhiisnu mee jirra. Waa'ee namaa himachuu Hadhiisnu haa cufnu waa'ee isaadha. Garuu Garuu ijoollee kan keenya maanni beektaa wanti aarsu dhiisi nan fixaddaan nan cufadhaan. Ijoollee kan keenya wanti aarsu beektaa darasoota kan keenyas ofii isaaniitiin mana siitti dhaqanii daawaa goonaan isiin ol baasuu hin dinne daawaa isaanii hayyamuu hin dinne ustaaz awwal dhaqanii daawaa godhuudhaaf ijoolleen manuma sii kana kanumaa faarani. Waan biraa miti. Kun immoo jara aarsuu qabu yoo daawaa dandeettitti qaban dhaqanii mana siitti gochuudha malee. Yoo dandeettii daawaa gochuu dandeettii daawaa qabatan kanarratti immoo dogongora guddaa qabdu. Yoo dhugaatii ta'e dogongora qabdu. Kanarratti tokkoffaa kanarratti wanti isin dogongora qabdanu shee awwal kun waa biyyaadha moo waa biyyaa miti. Qoy. maaltu si galche waan fedhe ta'u jirra maaltu si galche yoo jibba kiyya qabaatee qilee seenta maaltu si galche waan fedhe sodaachuu hin qabdu laa. Shee Abdurrahmaan sodaachuu hin qabnu haqa tokko walitti muudha miti awwal kun waa biyyaadha isiin kun suufiyyaa bakka buutee jirti jedheera hansara dhageessee taaboo dhaggeeffadhu. Qoy Isinii wajjin suufiyyaa gaayisa machuu machuu wayyansiin jedhe aanaan suufiyyaa siifarra gaayisa walii yaadu billaa siifarra gaayisa akka inni waa biyyaa ta'e siifarra gaayisa sumay Waa'ee namaadha raggaa'isuu dhiisi jirra waa'ee isaallee beektu innillee sirraa Abdurrahiim Onaa'us ati waa'ee namaa isatti beekta jirra. Abdurrahiim qoy waa'ee namaa beekuu miti waa'ee namaa beekuu miti kanatti himuu qabdu sumayya ati fakkeenyaa fi gizee hunda ijoollee suufiyyaati yookaan immoo waa'ee suufiyyummaa suuf kanaaf nam tokko gaafa ol ba'ee achirratti waa'ee yookaan immoo waa'ee waabiyyummaa kan dhaggeeffadhu ustaaz awwalle ila tadaawaa achirratti godha yoo jettanii yoo inaaffaasaa qabaattanii hundi keessa bira deema. Inaaf Nabidoo kana bira deema. Cinqii maal danda'an goona nuti maal nu goota al tokko dhaggeeffadhu jira moo jirraan jirraan keenya asirratti waan ati beekuu qabdu aalima keenyatti bu'amee jette awwalan aalimummaa isaa aalima tokko aalima tura gaabahaa jedhanii situ nu caalaa beekaa almuhim marhaban ishii tokkoffaa irratti utuma siin arrabsiteenii jiraatte dogoggora kana jette irraa argamee jiraate. Akkamitti diinii keenyatti bu'amee dursamu akkamitti jecha kufrii dubbattee dursamu akkamitti waan akkanaa sirraa argamee dursamu ustaaza keenyatti bu'amee jedhanii nama arrabsutu dursaadha. Ergamaan rabbii arrabfamaan turre yaa akhi irratti rukutamaan turre yaa akhi irratti tuffatamaan turre isumayyuu isi gaadana dubbachuurra naa yoo dubbatan garaan duwwaati namaa fadhanii. Habiibti amma rakkoon isaanii galeera. Ustaaza wal maalii dhufanii mana keetti daawaa godhanii atis daawaa gochuu qabda taanaan balballi banaadha bokkottu isinin dhaggeeffadhuun amma sa'aatiin callisanii isin dhaggeeffachuuti isinin dhaggeeffadhaan. Jirraanis sababa kanaan ni jedheera waan ta'eef. Zeenab amma namni kun hundinuyyuu ajandaan banamnaan ijoolleen kan keenya hundinuyyuu an amma qoma dhaadheetan suufiyyaadha ofiin jedha garuu gaafii waa'ee isaarratti hin haasofna yoo kan jedhamu ta'e namni dhufe an guyyaatti qabadheetan haasa'a malee hin haasa'u amma nan jedha ofiin. Ammas namni biraa immoo garuu suufiyyummaa naa kennuu narraan fudhatu. Ajandaan banamee jennaan hundi isaaniitiyyuu mana sumayyaatti yaa'an malee ijoolleen kan keenya duraan dhaqanii guyyaa tokko nasihaa namni dhaame hin jiru. Ji'a meeqa keessaa yoo ta'e namni dhaqama namumti dhaqu hin jiru. Jirraan illee hadha dubbataa jiru kuni obboleessa keenya kan kabaja. Innillee waa'ee kanaa wanti kaasee mana sana seenuun qabu jedhee wanti inni falmaa jiruu fi ajandaan kun banamnaan malee duraan an suufiyyaadha jedhee mana sumayyaa dhaqee sumayyaa jajjabeessee hin beeku. Isiit ofii isiitii gastii irra teessee waa'ee keenya waa'ee suufiyyummaa aqiidaa kan keenya ibsaa turte. Hadha immoo ijoolleen kan keenya waa'ee isii dubbachuu isii raggaxuu dhiisanii yoo dhiira ta'an erga wanti kun jalqabame dhaqanii gaafii san achirratti baallamatanii waliin munaazaraa gaggeessanii qulqullaamanii isiinis qulqullooftee haqa argitee nagaadhaan jiraachuudha. Malee wanti warqiyyee minaamin jedhamu dhaggeeffadhu Zeenab Nizaar Abdulhadiim ol galchi. Eyyen ilaa Nizaarii sun ol galchi Habiibis yaada qabataa nuti jalaa gabbuuna sa'aatii isaaniitti dheeressaa yookaan jedhu kun yaada. Jirra dhaggeeffadhu. Qoy callisi kaati. Maaliif enne naasa'u wacci qoy. Ustaaza wal maalii dhufanii no yoo naasoftan jettan nan ba'a malee sin raasa'u. Anis nin ba'a yoo naasa'in jettan isin banee jiru akka carraa dhufanii isaan daawaa godhanii na jalaa bilookii deemi malee maaliif akkana godhan jedhanii tiktookii kiyya ana hoggana waan ta'eef ati hooggantu. Ilaamee jiraan keenya miila keessaa bahin jedhee miira keessa galuu miti Zeenab wallaahi miira keessaa miti jirra yoo hinni kun si aarsa tiktookii kiyya ana hoggana yoo isaanii daawaa godhu argite na bilookii jalaa deemi. Zeenab miira
jira qoy ilaaltu jirra dhaggeeffadhu. Ati waa'ee diinii raayyi malee nuti waa'ee namaa raayyi miti. Esumayyuu immoo abaluu maaliif harraffamaa kan jettu kuni utuu irra keessaan gaafatti bareedaadha. Utuu irra keessaan dubbatame esumayyuu isintu walitti naqaara ijoollee wallahi billaa isintu dubbii ho'isaa jira. Kanaafuu kun ifa haboodhaaf dhumne malee nuti yookaan miira keessa gallee namaaf hin dhumne laal waan kana haasuudhaaf hin dhumne waan ijoollee Nizaariif. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Fayyaa jirtu? Fayyaa akkuma jirru kana bareedaadha. Bagana gaataa tan ebbo. Bagana gaannoftaan. Bagana gaannoo jedhanii. Ilaal Habibiin bakka kiyya galche ishee. Habibaa makka jedhu galchi bakka. Ani sinirraan gabboo kan jala taa'in isin dhaggeeffadha. Baay'ee tokko jala jiran waan ta'eef. Yoommoo hin danda'ama asuma taa'in aan jette immoo Zeenaba hin taa'u. Zeenaba. Labbaik. Fayyaadha miti. Akkatti ilaaltan kun. Haasaa kanarra. Haasaan kun amma barnoota maalii fidaa jettanii itti jirtu. Jechi wanti tokko gaafa dubbatamu dubbichi dubbatama garuu barnoonni irraa baratamu maaloodha jechi jala turre. Wanni nuti itti yaadne dhugaa Aliif hin qabu baa tokko jalaa qaba wajjin wayyuu. ajandaan keenya kanan turre dhugaa dubbachuuf utuma koomenticha kana keessa seenne malee ajandaan keenya kanan turre. Namni tun beekin miira keessa nama galcha. Almuhim gabaabinumatti namoonni dogoggoranii fakkeenyaaf waan takka dubbataa turanii sababaa sanaa keessa seenne jechuudha. Ayam Suufiyyaa Kiingii minaamin jedhanii gudufan beeku waan jedhu hiika isaan beeku. Warri jedhanii barreeffatan dhufanii arraba eegalan dhiisaa maqaa suufiyyummaa baattanii nama hin arrabsinaadha. Kufrii namatti murteessinaadha jechuu keessa seenne. Achumarraan dubbiin kun hundi ka'e. Silaa warra dhufanii isiin kufrii dubbatte isiin mushabbihaadha jennaani dhiisaa nama tokkotti kufrii murteessuun haqaan maleettiyyuu nama sana deebisee kafarsiisaa. Dubbiin kun bareedaa miti. Maqaa suufiyyummaadha hattanii immoo waan kanaan hojjetinaa warri suufiyyaa jechuun warra waan baratetti hojjete warra duniyaa kana sadiin xallaqe warra akkasiiti nuti silaafu suufiyyaan jedhamnu bana garaachilla jaallattoota suufiyyaa jedhamna malee. Achumarraan kana keessa banne malee wallahi ajandaa godhachuudhaaf hin dhufne. Kanaafuu wanta asirratti mul'atu sidas tiiktookiin kun waa diinii wayitirraa murtaa'aa miti. Garuu ustaas dhiifamaa wajjiniin namni tokko yeroo kam kufrii irratti nama darbuu qabaa. Yeroo kam immoo namarraa dubbanne maal jedhama raddii yeroo kam namarraa gochuu qaba. Kanarraatu barumsa nuu kennitanii nu fayyada jedhee abdii qaba. Raddiin inni seera mataasaa qaba. Barnoonnis seera mataasaa qaba. Akkaataan itti dubbatan hundi isaayyuu seera mataasaa qaba. Garuu asirratti gaafa isin akkas jettanii dubbattanu sumacaan uummata keenya fakkeenyaaf nam tokko amma kan sooshaal miidiyaa kun suufiyyaa sooshaal miidiyaa yookaan ta'abiirillee jechillee yoo sirrii ta'uu baate nam tokko jaallachuu danda'a mirga isaadha. Garuu alaa ayya haali biyya kana keessatti namni an musliima akka musliimummaa kootetti waan hin jaalluun qaba waan hin jibbuun qaba. Nam tokko kana yoo faalleesse immoo akkam taasa jedhu inni kun keessaan dubbatama. Waa'ee nama dhuunfaadhaan Sumayyaa maal kana Warqiyyee maal kana dhuunfaama gootanii jechichi kun illee sirrii miti jedhamee yaadama. Garuu utuu fakkeenyaaf yoo wal tuqanii jiraatan yoo wal intineetti bu'anii jiraatan bifa sanaan yoo dubbatame gaadha dheetan yaada. Isa kaan immoo barnootuma waa'ee diiniitu dubbatame. Waa'een diinii fakkeenyaaf utuu barachaa jiraanne barnootuma nu fayyadanu.